oduu baay'ee ariifachiisaa ta'ee fi oduu wayitawaa hundi keessanuu teessanii akka hordoftan kabajaan isin gaafannaa. Akkuma beekamu guyyaa edaa yookaan halkan edaa biyyattiin Itoophiyaa jedhamtu gaaga'ama guddaa keessa bultee waraanan akkasumas wal oofaa bultee jechuudha. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtanitti isin haadha qabu jecha daawwattoota keenya Itoophiyaan guyyaa edaa yookaan galgala edaa hanga muummicha ministeeratiin bahutti namni tokko rafne taa'aa bulanii ibsa ejjennoo jajjabaatu kennamaa ture. Waraana cimaa biyyattii hin diigama jedhametu adeemsifamaa ture jechuudha. Amma xumura qophii kiyyaatti teessanii akka hordoftan abdiin isin irraa qaba. Namoonni chaanaalii keenya faaraa taatan subscribe gochuun nu hordofaa isiniin jenna. Egaa maaltu ta'ame akkuma beekamu guyyaa galgala namoonni akka tasaa raftan yoo jiraattan halkan keessaa lafa sa'aatii tokkoo fi walakkaa yookaan hanga sa'a lama akka Itoophiyaatti sa'aatii 8 jechuudha. Humni biyyattiin hin qabdi jedhamu yookaan immootu iddoo qubannaa waraanni mootummaa kun yookaan Itoophiyaan hin qabdi jedhamee beekamu kan naannoo Tigraay keessatti argamu humna TPLFiitiin walitti bu'uudhaan waraanni cimaan mootummaa fi TPLF jidduutti adeemsifamaa buleedha jechuudha. Waraanni kun gaafa adeemsifamu biyyattii diiguu danda'a. Isa duraan jennee sobnu yookaan isa fakkeessinu sanii miti dubbii. Biyyattiin dhugumatti kan diigamtu isa akka kanaatiin jechuudha. Waan isin dhibu keessa mootummaan yookaan muummichi ministeera Abiyyi Ahmad yeroo 5 ol ibsa ejjennoo kenne halkan tokko keessatti sa'a wal fakkaataa keessatti ibsa ejjennoo inni jalqabaa kenne lammaffaa barreeffamaan kenne sadii barreeffama afuraffaa barreeffamaan kenne isa shanaffaa irratti viidiyoodhaan laayivii kallattiidhaan qaamni mootummaa guututti kenne jechuudha. Miidiyaan Itoophiyaa tokkochi nafne maaliif dubbii jiraachuu dhabuuti hanga masaraatitti kan deeme jechuudha. Waraanni hanga masaraatti deeme mafanqala mangistii yookaan immoo mootummaa fonqolchuudhaaf achitti gaame ibiddi yeroo san qabate hamma ammaatti boba'aa jira jechuudha. Konkolaataan lama kan ibidda san dhaamsuudhaaf achitti deeme konkolaattonni lamaanuu ni gubatan gubaa san keessa oolan jechuudha. Sababni isaa maaliif humnichi humna biyya diiguu fi biyya ijaaruuti waan ta'eef humnichi TPLF amma wanti isin beekuu qabdan waraanni dhahame kuni yookaan immoo kaampiin dhahame kuni kaampii akkamitti isin fakkaate? Kaampii biyyattiin yookaan Itoophiyaan tun yeroo mallas jiru san waggaa 28 biyya Tigraay keessatti dhaabbatee biyyattii tana rakkoon biyya alaa fakkeenyaaf biyya alaa osoo Itoophiyaan dhaabeere humni guddaan Itoophiyaan kaatee achi dhooftu bakka san ture. Humna guddaa san humna mootummaa kanaa kuffisuudhaaf TPLF yookaan mootummaan Tigraay dhaadannoo guyyaa kaleessa adeemsisan hojiirra oolchee jechuudha. Dhaayeetini hojii ofiitirra oolchee jira rukuteetini jechuudha. So biyyattiin gaaga'ama guddaaf saaxilamuusi isa kanatu ibsaa jechuudha. Namoonni tokko akka qoosatti fudhachuu dandeessan ayinaaw nin beeka. Garuu dubbichi qoosaa miti. Biyyi Itoophiyaa jedhamtu isa kanaan diigamti. Oromoon maal gochuu qabaadha amma dubbiin? Oromoon wanta kana maal gochuu qabdi? Biyyattii diigamaa jirtu kana bira dhaabbatti moo haa teessatiniin ilaalti ka jedhurraa sirriitti beekuu qabna. Oromoon balaa Itoophiyaa dhufuuf balaa biyya Itoophiyaa jedhamtu diigamtuuf jedhee lubbuu qaalii tokko wareeguun qabu ana isin hima. Maaliif? Oromoon Itoophiyaadhaaf dhaabbattee yoo Itoophiyaa ijaarteyyuu galatan qabduun beektan hundi keessanuu amma dura lola baadimmee irratti loloota adda addaa gizee xaaliyaan irratti kan wareegamaa ture kan wareegaa ture ilmaan Oromooti. Garuu seenan isaanii tokkochi ol hin baane mataan qaqqabame. Biyyi Tigraay jedhamtu mootummaa kana guyyaa adiin dhiiga dhaabuuf karoorfattee jirti. Waan guyyaa kaleessaa dhaadataa oolan galgala hojiirra oolchanii jechuudha. Mootummaan haara fuudhanii masara mootummaatitti Abiyyiif bilbilame himame maree bar qubaan qabu inni. Qubuman qabu ani fakkeenyaaf akka dhuunfaa kiyyaatti taa'aa bule. Akka gaafa guyyaa Jawaar argitanii eeyidonni irraa haa ka'u jedhamee balaan bu'amaa ture san lolichi lola akkasii ture. Halkan miidiyaan Itoophiyaa tokkochi Shimallis Abdiisaa ibsa kennee Taayyee Danda'a ibsa kennee Abiyyi Ahmad ibsa gizee 5 kenne takkaa miti gizee 5 biyyattii tana dhaqqabaa maaloo bira dhaabbadhaa maaloo bira hojjedha jechaa ture. Maaliif? Sodaatamee jira dubbiin xiyyaaraan warra kutuu ta'amaa jirti. Sinii galaa maaliif? Tigraay kan barbaaddu humna waraana guddaa san harka ofiitti galfachuudha. Mootummaanis humni biyyattiin qabdu isa waan taateef isatti rarra'a. Gidduu kanatti lubbuun guyyaa edaa bahe tokko lama miti. Waraanni kaampii tokko akka jirutti rashaname jechuudha. Garuu
jecha kana mootummaan haa kaasu iyyuu malee ajandaa kana mootummaan haa kaasu iyyuu malee qaamni rukutamee hanga ammaa hin argine. Amma mootummaan Tigraay gammaa ibsan kennine waan isin ajaa'ibu keessa. Aktiivistoonni fi hayyoonni isaanii haa kennan malee mootummichi ibsan kennine maaliif yoo barbaadee waa akka taanaa miti jedhe. Humni immoo biyyattii san dhahuu danda'u humna guddaa malee humni xiqqishuun kaampii san dhahuu hin danda'u tasuma maaliif makalaakaa wannoo qabdi waan ittiin ofirraa takalaakalaniin san. Amma mootummaan maal jedhee Abiyyi Ahmad akka ibsa kennetti humna alaa wajjin wal ta'uudhaan jedhe akka waan humni fakkeenyaaf biyyoota alaa biyya san dhaqanii dha'aniitti osoo mootummaan quba hin qabaatinitti humna alaa fayyadamanii nu dha'anii jechaa jira. Kanaaf yaa Oromoo takkaa carraa kanatti fayyadamee injifannoo kee gonfadhu takka lubbuu kee dogongortee waan kanaaf hin baasin. Lolichi lola dhaabatuuf fakkaatu. Kuni waa'ee biyyattiin diigamuuf biyyattii diigamuu dhabuuti malee waa'ee aangootii miti wanni isin beekuu qabdan. Lolichi eda labsame kun waraanni eda walitti dhoofe kun waa'ee biyyattii balleessuu fi biyyattii balleessuu dhabuuti malee tasa waa'ee aangootii miti quba qabaadha. Aangoo gamoo jalaatiin makalaakaa uummata dhahan malee makalaakaa walitti dha'u kun bar humnoota walitti zoorfate. Humna TPLF leenjiftee fi humna mootummaatu walitti garagalfate. Wal haa dabbulee jechuudha. Ani tasa biyyattiin tun gaagama kanaatiif mudatamti jedhee ani yoo gaafan Abiyyiin liivirratti argu halkan bakka biyyattiin diigamteerti jedhee fudhadhe. Diigamteerti kanuma bar diigamuun kabiraatii miti bar erga takka jalqabame waan akkanaa kun hin dhaabatu. Mootummaan amma mootummaan uummata Tigraay kadhataa bule waan isin gaarrabu keessa yaa uummata Tigraay biyya Itoophiyaa jedhamtu tana waliin qabna. Humna nu balleessuuf deemu kana wajjin dhaabattanii nu balleessina. Adaraa keessan humna kana waliin taanee haa jiisinu. Humna biyya alaatii fi harma keenna hodhaa jedhe. Afaan keenna harka keenna nyaataa jedhe. Biyya tana nurraa balleessuu jedhanii nuti immoo waliin taanee haa ijaarru jedhe. Uummanni Tigraay odoo ati waan fedhe taate osoo mootummaan kun waan fedhe ta'ee TPLF jalaa nafan. Nuti Oromoon TPLF hin deeggarru. Namicha kanas hin deeggarru. Mootummaa kanas maaliif hin deeggarre? Lachuu nuuf diina nuun ta'an nuun fayyadan. Wal haa diigan yoo barbaadan akka fedhan wal haa godhan. Oromoon sa'a kanatti tokkummaa isaa ijaarratee jabaa ofii jabeeffatee itti fufuudha qaba. Kana ka barbaadamu. Sinii galee yoo waan ani jedhe kanarraa wanni tokko kana ka godhu taate yoo soba kiyya ta'e jechuudha. Yoo reediinii sobaa lakkiin fakkeessite naan jettan peejii Abiyyi Ahmad jala dhaqa. Faanaa Broadcasting Corporation jala dhaqa. Qaama mootummaa kamuuyyuu ka ta'e miidiyaas ta'e nama dhuunfaa jala dhaqaa dubbisa. Waan isaan warwaataa bulan isinitti himaa jiran. Tilmaama sammuu guyyaa isinii kennaa hin jiru. Isinii galaa? Isinii galuu qaba. Tiingi godhaa namni lafaa ga'ee haasa'u. Biyyattiin akkatti bulte Itoophiyaa fi nama achi jirutu beeka. Wallaahi wabillahi kuftee jirti biyyattiin akka malee humni waraanaa biyya tokkaa dhaamte jechuun biyyi sun kuftee qofa. Maaliif osoo humni biyya biraa dha'uudhaaf dhaqe humna ittiin ofirraa qolattu hin qabdu humni si harkaa kufee waan ta'eef wal qaban waan ta'eef. Kanaaf uummanni Oromoo lubbuu keessan qaaliin kafalinaa abbaan barbaade walaa nyaatu biyyattiin Itoophiyaa diigamtus jiraatus Oromiyaadhuma waan taateef akkasitti wal jajjabeeffadhaa wal quba qabaadhaa isinii jedha odeeffannoo waayitawaa ta'e ammaaf kan ani qabadhee isiniif dhiyaadhe isa kana fakkaataa amma xumura qophii keenyatti nu waliin teessanii hordofuu keessaniif galatoomaa isiniin jenna. Namoonni YouTube chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya akka taatan kabajaan isin gaafanna. Arreedii Adam Tube turtii gaarii fayyaanaa ta'a.